Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as weellisaa tokko isiniif affeeree jira. Sirboota tibba kana bahuudhaan fudhatamummaa guddaa argatan keessaa sirbisaa tokko. Weellisaa Muddiin Jamaal yuunivarsiitiidhaa osoo hin bahin duras erga eebbifamee bahee boodas aartii kana keessatti bal'inaan hirmaachaa jira. Gama ogummaa daayirektingiitiin istiidiyoo mara to'achuudhaan Nimoonaa Riittaan Nafaan Turaa kaameraa Lamtsaayee Girmaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaatiin. Kan akkanatti na bareeche suufiiwwan babbareedoo biyya Turkiidhaan fiduudhaan kan beekamu magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaa. Riittaa Shoo waliin turtii bareedaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin. Keessummaan keenya har'aa aartiist Muddiin Jamaal. Muddiin Jamaal baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan eede. Cheersii haa jennu. Hayyee. Egaa akka ati dhuftu piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan akka bu'uuraatti kaasuudhaan turtii bareedaa waliin taasifna jechuudha. Muddiinoo kiliippiiwwan 8 akkasiin qabda. Gara uummatatti kiliippiidhaan osoo hin dhufin dura aartistoota ciccimoo waliin koonsartiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuudhaan ni beekamta. Ergas immoo kiliippii hojjechuudhaan baay'inaan uummanni akkasii beeku ta'e jechuudha. Erga yuunivarsiitiidhaa eebbifamtee baatee booda hojiiwwan kee walaloo jajjaboo, yeedaloo jajjaboo gama hundaanuu jabaachaa dhufanii. Tarii kan baratte barumsaatti baratte aartii kan hojii wal qabataa isaan osoo jalqabne. Wanti yuunivarsiitiidhaa ittiin eebbifame kallattiidhaan waliin qabatu. Actually maanejimentii waan ta'eef maanejimentiin immoo yuunivarsaala. Muuziqaan immoo afaan addunyaati. Loojikii kanaan wal qabatu yoo ta'een ala kallattiidhaan faculty of business economics managementiin baradhe waan ta'eef waliin qabatu. Yuunivarsiitii kamirraa baatee Muddiin? Yuunivarsiitii Diillaa. Yuunivarsiitii Diillaa. Anillee achumattan baradhe yuunivarsiitii Diillaa baradhe. Amata shammoo jaana dursitaa sila. Siineerii kee amata lamoo akkas si durseen beena fakkaata. Bareeda baay'ee koonsartiiwwan garaagaraa irratti hojjechuudhaan aartistoota ciccimoo Amiin Huseen Amaanoo na fakkaata. Aartistoota hedduu jaallatamoo waliin beekamtii ajaa'ibaa qabdaayyuu. Gaaffiin kana irratti ka'u aartistoonni lafaa dhufan aartistoota leejend ta'an kana sagaleedhaan keessaa dhufuun aartistoonni kunneen sagalee mataa isaanii yookaan akka of hin arganne isaan dirqisiisa waan ta'eef namoonni tokko tokko waan kun gaarii miti jedhu. Gariin ammoo weellistoonni akkas jajjaboo ta'an osoo dhalootaa dhalootatti darban gaariidha waan jedhaniif waan kana ni deeggaru jechuudha. Kan hojii wal qabatee ati gaafa hojii Umar Suleemaan hojjettu akkaataa hanga humni kee danda'een isa akkeessuudhaaf bifa bareedaa ta'een ni yaalta. Hojiiwwan Muddiin Jamaal hojii mataa keetii gaafa hojjettu immoo of taatee dhufta. Kun dandeettii addaadha. Artistoonni tokko tokko nama keessaa weellistoota keessan keessaa bahuu gaafa rakkatan ni argina waan ta'eef yaadota lamaan kunneen mee akkamitti ilaaltaati? Waltajjiidhaan in hojjedha ture ani. Waltajjiidhaan san hojjechuu jalqaba baandii keessatti eegale. Baandii keessatti immoo ayyaana garaagaraa, sagantaalee garaagaraa, baazaarii waan adda addaa kana baandii keessa ture isaan wajjin yeroo dheeraa hin hojjedha barataa ta'e jechuudha. At the same time haaluma wal fakkaataan immoo barataa ta'ee 20 Open College eebba isaati irrattii fi yeroo mana barnootaa sana barsiisu hiree hojjechuudha bakkuma dhalootaa kiyya sana kolleejiin sun waan tureef achirraa eegale. Sana booda biyya biraa waliin naanna'ee hojjechuu eegale. Hiree san keessa immoo weellistoota yeroo sanitti baay'ee bebbeekamoo ta'an siiniyaar ta'an akkuma reeffate jette Amiin Huseen. Ali Saabit Kadir Maatu, Faisaa Furii. Huseen Amaanoon baachi kiyya. Weellisaa leejand ta'e suni akkuma dhalli namaa kamiyyuu hojii yoo eegalu nama fakkeenya godhatu qabu. Fakkeenya ta'uudhaaf bu'uura guddaadha. Kana jechuun garuu weellisaan lammaffaa kan waan sana hojii weellisaa leejand ta'e hojjetu suni of dhabee completely inni immoo lafa kanarra addunyaa irratti dhalatee addunyaa irratti waanuma san qofa godhee taruu qaba jedhee nama. Hojii san hojjetu bifa bareedaan hojjechuu qaba.
Kan hojii san hojjetuuf hojiin sun bara inni dhageessan keessatti jaalatamaa waan ta'eef fooyyessillee ta'e dhandhamuufillee ta'e homa kamiif hojjechuu danda'a. Inni waan jaalatama. Anillee umariin kanaaf hojjedha. Kana jechuun weellisaan sun garuu of tahee of immoo osoo of hin dhabin eenyummaa isaatiin hojii isaa hojjechuu fi kalarii mataa isallee lafa kanarra kaayatu isa barbaachisa. Of ta'uu isa barbaachisaa jechuudha. Kana jechuun garuu kompiliitilii hojiin an hojjedhu kamuu hojii weellisaa Umar Suleymaan akka hin taane fakkeenyaaf sirba shaggooyyee tokko hojjedheeraa sirboota biraa keessatti hin mul'atu. Hojiilee sanniin hojjedhu ana ta'ee hojjedha. Kilippii kee madda walaabuu irraa kaanu naaf fakkaata. Hedduu qabdaa. Risanti gara ta'an kanatti dhufuu qabna. Zaa qabna hojii wal qabatee jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba artiist Muddiin Jamaal madda walaabuu itti bu'aaraatii walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Rittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Muddiin walaloo sirboota kee keessatti jalqabas gaafa seennu tuquudhaaf yaaliin ture. Walaloowwan kee jajjaboodha. Sirboota jamana isaanii irratti ergaa bareedaa bifa alkallattiidhaan akkas naannessanii dabarsuudhaan sirboota beekaman keessaa hojiiwwan kee hedduu isaanii achi keessatti ramadamu. Jaalatamummaan yookaan sirbi tokko baraa baratti akka ce'u ni taasisa jedhanii warreen amananii jiru. Namoonni tokko tokko immoo sirboonni hunduu akkasitti hin hojjetamanii kallattiidhaanis hojjechuun inuma danda'amaa jira. Tarii waan kana kan uumu bara sirbi sun itti sirbames murteessaa ta'uu. Jalqaba irratti muuziqaa yoo dhaggeeffadhu ani dhugumaan dhamaan onni irraa taa'ee dhaggeeffadha. Tokko bakka ofii irra dhaabadhee muuziqaa sana ilaala. Lama bakka barreessaan suni barreessaan walaloo fi yaadalloo hojii sana barreesse irra dhaabbate jedhee yaadee natti mul'atu dhaabbadhee ilaala. Irraa achi siqee immoo yaada kana lamaan diigee firii ta'ee ilaala. Kana gidduutti sirboota akka malee dinqisiifadhuu fi aangilee ani jaalladhu jira. Fakkeenya si kaasuu danda'a sirbootuma dhaggeeffadhu. Reeffama Umar kaafnee turre. Dalloo leenci bokkisee hiriiratti jabbii nyaata jedhanii jabaadhu gammachuudha ree abboo dubbiin taate jedhanii. Kun amma akkatti yoo laaltu historical backgroundii attachmentii mataa ofii akkanatti yoo laalan waanuma normal waanuma mul'atu kan. Realitiin isaa garuu an akkamitti hubadhaa intentionii san keessatti realitii yeroo sanii wal qabatee waraanni wayyaanee fi waraanni Oromoo yeroo sana dalloo irratti wal lolan barraaq achirraa kiiloomeetira 55 riira irratti waraanni barraaq dalloo jiru waraanni Oromoo kun dhiibee sana fixee dalloo riira irra dhufe. Kanaafuu leenci dalloo irraa jabbii riiratti ari'ee nyaate suni humna achi jiru san. As deebitee immoo sirboota biraa laaluu dandeetta. Sangaa oofaa jennaan oofnee baane shaggaritti kun 5 bitamaa kun 50 bita gaarii. Burree yaagaa didduu boosee maasii lamatti dhiitteen didduu. Kun an taa'ee wayita dhaggeeffadhu anatti maaltu mul'ata akkuma sirba ammasiin jedhee sana. Yeroo sanitti historikaalii yeroo mootummaan Haile Sillaasee ture qotee bulaan Oromoo tokko sangaa yoo furdise naannoo isaatti gurguruun akka isa fannisiisu hin beeka historikaalii. Kanaafuu sangaan furdate kamuu seera waan ta'eef oofamee Finfinnee gurguramuu qaba. Kana naannoo waan itti dhaladheetti waan beekamaadha. Namoota sababa kanaaf badan namoota sababa kanaaf fannifaman nama hedduu seenaa keessatti hin beekamu which is normal. Kanaafuu bara sanirra dhaabatee maal jedha artistiin? Sangaa oofaa jennaan oofnee baane shaggaritti kun 5 bitataa kun 50. Sangaan suni lafa baadiyyaa Oromootirraa Arsii Baalee argee maccatu whatever naannee bakka sana yoo seenu humni mukaanintii, humni jabaa, humni raasii, humni maalii kun dhufeetuma rukutee waan bara sana amma waan akka ashkaraa waan adda addaa jedhamu jira. Kanaafi haada ittiin inni harkisee hodhee kennaa. Sirriitti loon tiksullee kanuma laal waggaa meeqa booda immoo laal achitti amma waggaa birri 50 immoo sangaa kun bitata. Kun waggaa ce'ee dhufe Haile Sillaasee. Amma immoo bara amma immoo nuti normaalii histirii seenaan osoo hin taane ofii arginu kana keessatti immoo lafa suruuntaa diriiraa horii sululti itti gadhiifatu san keessa bakki sululti horii itti hidhu dhabame gadhiisu miti. Kanaafuu maal godhe sululti moonatti wal qaacee maal jedhare sululta loon hin tiksu. Kana yoo ibsu lafti Oromoo akka saaramaa jiru. Sululti akka saaramaa jiru. Akka inni of hin qabne, akka inni hin jirre, akka inni caccabee badaaru maal hin jira keessatti ibsa. Kana jechuun lafti sulultaa saamamee kaarimeetira haganaatti turee kaarimeetira haganaa saamamee hojii kantiibaa. Akkas jettee sirbi. Hojii kantiibaa. Artiin akkas jedhee sirbi. Ani mana kiyya taa'ee yoo dhaggeeffadhu
sirba dhaggeeffadhu kan hunda isaa Sirboota akkasii dhaggeeffattu waan akkatti ta'eef. dhaggeeffadha. Sirba hundaa dhaggeeffadhe sirba akkasiiti ka jedhu keessaa filadhe irra deddeebiin jireenya keessa halkan fa'aa yeroo dheeraa dhaggeeffadha. Yoo dhaggeeffadhu deeply detail dhaggeeffadha. Detail serious detail dhaggeeffadha. Kanarra dhaabadhee barreessa gaa. Fakkeenyaaf sirboota kiyyaraa tokko tuttuqaa tokko tokko sii darbuu danda'a. Fakkeenyaaf sirba reeffate jette keessatti qeerroon baasee dhufaa helleedhaan na eegee waa mara siin baree minatti as fiigi. Waan isiin bare jaalala daldala qaroomina sirba keessa hin jira. Kanaan ala qeerroon baasee dhufaa helleedhaan na eegee isteejii qaba kun. Isteejii aartii, isteejii shubbisaa, isteejii taphaa qaba. The point is not that. Qabxiin sanii miti garuu. Bara sanaa bara abdiilleen uummata ni nama hagas ga'uusan buqqisee lafa. Abdiilleen waan hamaa. Kanaafuu qeerroo baasee waan dhufu Oromoon ni duula. Duulaa yoo galu ni sirba. Sirbaa gad deebi'u mootu hin buufu. Duulli sun duulee yoo deebi'uun sirba hin buufata. Duulli buufate mootu sirbi itti fufa. Sirbi kun mootu sadarkaa qaba. Fakkeenyaaf duulee sun sumee yoo sirbe arsitti achi deebi'u tirri yoo sirbe achirra gasii quxarree sirba. Eejiidhaan reenjii qaba. Akka kanatti qeerroon baasee dhufa helleedhaan na eegee yoo an jedhu pooyintii keessa jiru san keessa achumatti aansee maal jedha? Odaa roobatirra, odaa nabeetirra, odaa Oromoo hundarra dhaabbadheen yaabbadhee dhufee galaa jedha. Yaabbadhee dhufee galaa jechuun tokko dhangaa nyaata sii fidee dhufaa buqqaatee jirtaa jechuudha. Lama yaabbadhee dhufeetinii waan waraanee deebi'ee galaa jechuudha. Moo'ee galaa jechuudha. Akkasitti suuraa sanaan ibsu achirras tartee sirrii keessatti ilaaluu dandeettaa. Sirba jaalalaa fakkaataa natti aadanii simaaf anattuu aadanii akkanan jirtu aadanii hin dagatin yaadanii. Yaadanii takka maqaadha. Takka maqaadha. Mucayyeen kaaraktaraayis taateen jirti. Wanti keessa yoo dhufte qadhaaba kee qabsoo waggaa 100 ko'eessa kiyya of eeggataa sirbaa. Ija takkaan ciise jechuun hin danda'amu waan ta'eef qadhaaba keeti qabsoo waggaa 100 ko'eessa kiyya of eeggataa sirbaa. As keessa waan an jechuu barbaade konseptiidhaan taate. Guyyaa guraaf guyyaa morkaa guyyaa xiiqii dhiirri goonni rasaasarra daddafa. Almost qaroon goonni namni jajjabni dhiirri hagam akka haajaa san dafee arguu fi waan san libsuu ijaa keessatti waan saniif akkas jechuu barbaadame. Thank you very much. Mee sirba shaggoyyee kanaan xiqqoo ishii sochaane akkas fa'aa dubattenne walitti adeemnumi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsaatii walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan artiist Muddiin Jamaal waliin jirra. Muddiin aartii keenya jamanoo wajjin akka deemu walaloo fi yeedaloo jabinni isaa akkuma jirus ta'e meeshaan itti qindaa'u kan istaayil yookaan rukuttaan isaa rukuttaa ho'aa keessatti osoo seenan gaariidha warreen jedhu ni jiru. Ati kanarratti yaadni ati qabdu maali? Jalqaba irratti nu kaartaa addunyaa irra jirra. Riisoorsii immoo qabna. Aartiin keenya immoo bal'aa. Riisoorsii gahaa qabna. Riisoorsii gahaa qabnu kana akka addunyaan nurraa bituu dandeettutti gabaa addunyaa irratti gurguruu fi bituun gahee keenya. Aadaan immoo yoo bakkuma inni dhaabatetti dhiisan hin du'a achuma tura. Haga harkisan guddata. Haga itti dadhaban ol ka'a. Haga mul'isuu barbaadan argama. Nuti Oromoodha. Kanaaf in Afrika seensi Afrikaa keessatti seensi kushotaa keessatti nuti ija fuuldura jirraa jechuudha. Ija kanaan gabayaa naannawa Afrikaa keessa jiru mi'a akka addunyaatu aartiin keenya influensi godhee bahee gurgurree bitachuu danda'uun nurra jiraata dirqama waan ta'u qabus. Kana jechuun bakki inni irraa ka'e asi wanti itti makame kana nuti ebal waan jedhu bifa of keessaa hin dhabne. Thank you very much. Dhama hundee isaa bifa gadi hin dhiifne. Sirboota modify goonee akka addunyaan biraa eenyummaa keenya aadaa keenya duudhaa keenya just waan nuti qabnu mare addunyaa kanarratti wanti gochuun waan dirqama keessallee waan ta'uu qabu waan godhuu qabu. Filannoo iyyuu miti kun. Kanaaf sirboonni keenya waanuma mana cufneetuma kophaa teennee eenyummaan ittiin wal bohaarsin qofa ta'uu hin qabu. By default hojiileen keenya bal'ina isaanii riisoorsiin keenya sooressa akka malee aartii keessaa bareentuma keessaa lafa yoo dhayite bakka dhayitu san keessa rukuttaa hedduu argatta. Macca keessa lafa yoo dhayite macca keessaa akaakuu sirba tokkicha riitiivii tokkichaa nuti argattu. Kana jechuun hagam akka nu sooressa ta'an argisiisa. Kanaafuu asirraa ka'e ka Oromooti. Ka Oromooti hundeen isaa kana garuu addunyaan biraan mootu
bifa nu dhagahuu danda'utti jijjiirree waan sana hojjetu waan ani hawwa. Ani amma akkatti yaada ofii Keeniyaan akka nu dhagahu, Naayijeeriyaan akka nu dhagahu, feestivaala gurguddaa Keenyaatti qopheessuu akka dandeenyu. Artistiin keenya istiidiyoodhaan gurguddaa Coke Studios ta'e istiidiyoo biraa irratti aaktii godhuu akka danda'u gochuun why not? Thank you. Ritaashoo televezyiina faana daawwachaa jirtan artiist Muddiin Jamaal faana jirra. Muddiin aartii osoo isheen si ajajjee hojjettee bareeda warreen jedhanii jiru. Waan guyyaadhaa guyyaatti jiruuf jireenya hawaasichaa mudatu artistiidhuma weellis sirba baasu kan mudatu jiruuf jireenya hiriyoota isaa maatii isaa kana waan argurraa ka'ee osoo aartiin kallattii itti agarsiiftee osoo sirba hojjete bareeda. Kanaanis sirboonni bara baraan ni ce'u warreen jedhanii jiru. Namoonni tokko tokko immoo sirbi baranaa kan ce'uu dadhabe akkuma nama diizaayinii uffataa qopheessutti akkamaa goonu. Mee Muddiin kottumarra sirba wayii takka barreessina. Jalqaba amma aartiin tun kennama barbaaddi. Aartiin takka qofa akkatti ijaan arganiimi. Namni aartii waan namni biraa akkan ijaan argu kana aangilii garaagaraa jijjiiree ilaala. Bareechee ilaala, uuma bareedaa san fokkisee ilaala, vaaliyuu sirrii kennaaf. Namni aartii yeroo hedduu garaa laafa. Garaa laafuun isaa sun immoo dhugarraa madda. Dhugaa jaalata. Achi keessa jiraata. Wanni amma addunyaan biraa jiru wanni hedduun harkisee fudhatee kan deemneef kanaaf. Maayintii maateriyaalistii ta'e hin qabaatu artistiin yeroo hedduu. Kanaafuu amma akkamitti yaada'an dubbii amma waliin naan jette kanaan filannoon gaariin anaa fi dhamaan keessa keetii waan dhufe waan payin goote san rikardi godhachuudha dhimmi. Wanti guddaan aartii keessa jiru innuu ijaa fi qorqalbiif namooma kennaa waan san ittiin ilaaltu uumamaa yoo qabaatte ufumaa akkasii godha akkasii yoo si godhu hojiin kee waan san galmeeffachuu. Waan galmeeffatte sana immoo guddisuu yeroo biraa teettee. Kateetti waan dura galmeeffatte waan san guddisuufi malee teetteetuma zeerorraa eegalteetuma waan kana godha jechuun wal boochisuudha. Tokko dhugaa wayii si dhukkubsuu qaba. Yookiin dhugaa wayii ka jibballee ka jaalallee si dhukkubsuu qaba. Inni either ka jibbaa ta'e ka jaalala ta'e no problem. Audiensii kam target audiensiin haja tanaa eenyu waan jedhu kaati guddiftu. Qarritti hojii wal qabatee wal qabsiiftoo jiraati. Qarritti hojii wal qabatee amma hundee walaabuun urarraan gullallee gamaarraa asiirraayituu hin garree akkanuma jecha kana dhufee na fuuldura dhaabbata. Waan ajaa'ibaati. Amma tokko walaabutumaa seeraa Oromoo keessatti lafa vaaliyuu qabdu. Lafa waa'ee kaarimeetiraan qofaami haasa'uu akka danda'u. Gullallee tumaa Oromoo keessatti vaaliyuu qabdi. Oromoon sa'a wayii lafti itti wal gahee dhiige itti taa'ee nyaate kamuuf vaaliyuu qaba. Kanaaf jecha achiin raayyaa yeroo wayiitti irratti obboleessa isaa raayituu irraa qaamni citee wayii gamatti rakkatee danqame ka akaakayyoonni qofti beekan ka ijoolleen isaanii immoo ani nama ibaluuti nama biraati ofiin jedhanii hubatan. Ka dhaloota kana mootu nu qaqqabnee fi hixannee fiduu fi waan kana walitti marji godhuun nurra jiru jiraachuun akkasumatti jiraatee jiraatu irraa gara ofitti fidutti osoo kana osoo yaannu innuu akka hin jiraanne gaaffii keessa gala. Kun ta'inidha dhukkubbiidha. Na dhukkuba jechuu sa'a sanitti. At the same time madda walaabuu lafa guddaa lafa tumaa Oromoo keessatti gatii qabu maqaa qabu kana dafaan fudhatan. Kanaafuu waan kana achirra dhaabadhee barreessee sana booda haala qabatama yeroo sanii keessatti akkaataan itti sirbuu danda'u karaaktara kam qabaata waan jedhuufi. Hayyee daawwattoota keenyaa sirbichaan bohaaraatii ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaafilee xiinsammuudhaan isin eegna. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra marsaa lammaffaa gaafilee xiinsammuutiin walitti deebinee jirra. Muddinoo mee ija xiinsammuutiin amalli kee maal fakkaata kan jedhu tokko haga 10 carraa 3 nawaamtaa lakkoofsa isa jalqabaa. Lakkoofsa guutuu waa lama. Lama. Hayyee. They can tolerate difficult things. Absolutely. And tolerate akka angodu. Tolerate akka angodu. Anaaf nama akka malee natti dhiyaatuuf beeka. Akka malee tolerate godha. Amala sirriidha kun. Complete. Ani normally amaloonni naaf hin taanuu jiraatan nan falma waan ta'eef naatee jira sii darbe kan. Carraa isa lammaffaa. Ja. Never ever give up for everything. Mucayyoo jaaladha jennu. Amma sebiraa yoo gabbamu jetti argee wal baradhee naa jennu jaaladhee haa jennu. Never give up qaba.
Never give up qabu. Kunillee never give up qaba. Hin kenna malee an harka baqa. Harka dhimma harka kennu qabu irratti harka kennu. Okay. Dhugaa harka kennu. Jaalala harka kennu. Ati Waan carraa isa xumuraanatti mi kudhan. Mariidhaan ni amanuu sababaan waa tokko amanuu barbaadu akkasumas dhiifama yookaan dhiifama gochuudhaan ni amanuu jedha. Isheen dhumaa kun sirriidha anaaf. Dubbii dhiifamaa tana garuu dhuma kana irratti akkamitti akkanaa dhuftu beektaa? Amma umrii an amma irra jirurraa gara Dubaayitti muuxannoo kiyyaa walqotee yeroo wayii irratti waa hundaa dhiifamatti amanan bira darbi waan jedhutti amana. Ayyee galatoomne. Daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuudhaan walitti deebina. Riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirta. Hayyi daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuu irratti argamna. Muddiin anatu mallattoodhaan si ibsa. Waan ilaaltu san na hubattee suuraan kun kana ta'uu danda'a waan ati yaaddisan natti himte jechuudha. Suuraa isa jalqabaa laaluuf jennu waan ta'eef amma nutii fi daawwattoonni keenya ilaallutti fuula kee garnatti tarmifees kompiitar haya deebi'i. Suuraan inni jalqabaa Tokkoma wanti suuraa mallattoo nama agarsiisa hundi tokkichuma. Gargaarsi sii godha. Duuba kee jiru kan argite laalladhu. Maal argite? Gaara argasitti. Dhaabadhu. Sanbuudha kana hubadhu. Celaaloo. Akkana hojjetu bari nama paralaayistee natti fudhataa jira. Suuraa isa jalqabaa deebisteetta. Suuraa lammaffaa ilaaluuf jennaa turn face computer. Haya deebi'i. Thank you. Suuraan inni lammaffaa Takkarana deebi'i. Beekee. Qamadii. Fine. Qamadii yookiin garbuu kan itti sukkuumtee qamadii. Suuraa isa xumuraa ilaaluuf jennaa turn face computer. Ayyee deebi'i. Duraan adeemtee perfektli deebisuu danda'a garuu waan akka gamoo jechuudha. Inni du'eera. Kabirusee. Kabirusee. Kabir Hussein nama cimaa nama jabaa lubbusaa jannataa qananiisu hospitaala bareedaa uummata isaaf hojjechuudhaan dhimmoota qabsoo Oromoo kana keessatti illee nama shoora olaanaa taphatedha. Gama kiyyaan gaaffilee qabu xumuree jira. Ergaa gabaabduu ati dhaammattu maal kan jedhu carraasii kenna. Gara akka waliigalaatti waan jechuu fedhu. Tokkoffaa biyyi kun tasgabbooftee karaa dhugaatii wanti hundi deemuu qaba. Karaa dhugaatiif deemu immoo daanyaan waan sanii uummata Oromooti. Uummanni Oromoo karaa dhugaa kiyya jedhu qaba. Karaa dhugaa uummanni Oromoo kiyya jedhu kana irratti waliigalu namni hunduu furmaan isaa isa. Gaafas dargaggeessi Oromoo namni hundi hojii ofiitiin hojjeta. Haga ofii danda'u dandeettii beekumsa muuxannoo ofii qabu jechuudha. Waan kana fedha. Hayyee guddaa galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin artiist Muddiin Jamaal waliin riittaashoo irratti taasifne kana fakkaata. Gama ogummaa daayirektingii istiidiyoo maratochuudhaan Nimoonaa Riittaa kaameeraa Lamtsaayee Girmaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taddalaati. Kan akkanatti na bareechee magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galatoomi jennaani. Torban keessummaa kibiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Haga torbanii horaanaa bulaa.